barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota barnoota ammas barnoota kana ta'uu qaba kaayyoon Oromoota. Hi guys, shama harkafnee kabajamtootaa fi hordoftoota chaanala holqa barnoota guyyaa irraa kanaas barnoota bareedaa fi miidhagaa ta'e tokkoon isiniif qabadhee dhufe. Barnoonni kiyyaa kan guyyaa irraattis akkamitti akka barreeffama siistama ajaa'ibaatiin telegiraama keessanis ta'e waasappii irratti bifa ajaa'ibaatiin bifa nama hawwatuun bifa nama dinqisiisuun akkamitti akka hojjechuu dandeessan akkamitti akka barreessuu dandeessaniin isiniif qabadhee dhufe. Egaa osoo oduu walitti hin baay'ifne duratti chaanala keenya subscribe gochuudhaan maatii chaanala kanaa ta'uu akka hin daganneen isinin yaadni chaanala kanaa yoo isinitti tole share subscribe gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaan isinin mee gama hojii keenyaa waliin haa yaanu. Jalqaba dhuftanii kunnooti kiroomee keessan keessa ni seentan. Erga kiroomee keessan keessa seentanii sarchi baar gubbaa kanarratti kunnooti akkana jettanii ni barreessan teekistii kunno akkuma asirratti argaa jirtan kana kunnooti iskiriin irrattis akkuma argaa jirtan kanarratti kunno teekistii guru.com jettanii akkanatti ni barreessitan. Erga barreessanii nu akkanatti isiniif baha jechuudha. Barreeffama qabadhaadhaan isin yookaan linkii iddoo kanatti dhuftanii description boxii kana jala isiniif kaa'eetiin jira jechuudha. Egaa kunnooti asirratti ni xuuxan jechuudha. Erga asirratti xuuxanii booda kunnooti isa jalqaba irratti isiniif bahu isa kana ni filattanii jechuudha. Sababaan isaatis kunnooti faansii teekistii guru.com jeetii asirratti argama. Guruu kan jedhu kana isa kana filadhaa isa kanneen kana dhiisaan isinin jaa. Egaa jalqaba kunnooti akkuma dhufneen asirratti ni xuuna jechuudha. Erga asirratti xuunee booda kunnoo istuudiyoon kun istuudiyoo ajaa'ibaati jechuudha. Wanta faantiilee garagaraa waan adda addaa isiniif baase jechuudha. Isin gaammoo wanni isin godhuu qabdan iddoo kana jalatti kunnooti gama gadii kanatti barreeffama xiqqaa iddoo itti barreessanii tokkotu jira. Amma wanni kana tuqee kunnooti iddoo kana waan feetan barreessuu dandeessan jechuudha. Amma kunnooti inni barreessa jechuudha. Holqa barnootaa jeetiin itti barreessa jechuudha. Ergaan itti barreessee booda kunnooti akkanatti inni nuuf fide jechuudha. Kunnooti barreeffama gosa feetaniin istaayila feetaniin isin barreessa. Kun hundi amma holqa barnootaa jeetii jira kunnooti. Kun hundi holqa barnootaa jee sirriitti yoo gajjattanii ilaaltan amma waan godhuu qabdanii isin garsa. Kunnooti ilaala holqa barnootaa istaayila garagaraa kan piksilaab keessan hin qabne loogoolee garagaraatiin isin barbaada yoo ta'u barreeffama nama tokkootiin maduree gootanii barreessan kunnooti holqa barnootaa kan juulaa babbareedina bifa ajaa'iba ta'een isin barreessa. Kun hundi holqa barnootaa jee yoo sirrii ilaalte kunis holquma barnootaa jaa kunnoo holqa barnootaa kun hundi holqa barnootaa jee istaayila feetan isinitu filataa jechuudha. Kunnooti bifa garagaraatiin isin barreessa kunnooti nama hawwata gaddas nama jaa an kunnooti ammaan tana mee isa kana haa filadhu. Kunnooti ammaan tana isa olii kanatti dhiisee jira. Kunnooti isa kana mee haa filadhu yookiin kana mee haa filadhuun isin jaa mee kanumaan filadhee isin garsiisa. Isa kanarratti al tokkoof akkana xuuqa ichi booda koppaayit jira koppii teetii jira jechuudha. Achi booda akkanatti of duuba deebitaniituma piksilaab keessan keessa ni dhuftu jechuudha. Piksilaab keessan keessa erga dhuftanii booda kunnooti ammaan tana loogoo barreeffachuu feetan keessatti kunnoo iddoo kana erga dhuftanii booda as keessa qabdanii teessanii peestii ni gootan barreeffama sanii. Piksilaab waan hin qabneef kunnooti akkanatti piksilaab hin qabu jechuudha. Isa kana faantii kana hin qabu waan ta'eef ichirraa faantiilee garagaraa fudhattanii loogoo keessa yeroo godhattan as jala kunnoo peestii godhattanii wantoota garagaraatiif itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Itti fayyadama piksilaabis yoo hin beekne bifa ajaa'ibaatiin intro ajaa'ibaatiin as keessaa baasee jiran akka kiyyatti loogoo ajaa'ibaatiin as keessaa baasee jira. Kanaaf loogoolee garagaraa as keessaa akkamitti akka baasuu dandeessan yoo hin beekne nagarsiisettanii as jalatti na beeksisuu akka hin daganneen isiniin jaa bifa ajaa'ibaatiin as jala loogoolee garagaraa baasaa jira. Warroottan baasuu hin dandeenyes gama kiyyaan lakkoofsa isiniif maxxansa as jalaan akkaan isin baasuu yoo barbaaddan godhuu ni dandeessaniin isiniin jaa. Kanaaf barnoonni keenya kan guyyaa irraa kanuma fakkaata. Yoo telegiraama irrattis barreeffama waasaappiilee garagaraa barreessuu yoo feetan
kunnootii akkuma kanatti WhatsApp jala galuudhaan wanta jechuu feetan san kunnootii weebsaayitii kanarra erga dhuftanii wanta jechuu feetan kunnoo as jalatti iddoo kana jalatti kunnootii akkam nagayaa jechuu feetanis akkam nagayaa fayyaa keetii jettee yoo barreessite kunnootii inni ofii isaatiin akkanatti isiniif baasa laal bifa ajaa'ibaa kanaan kunnootii akkanatti kunnootii hedduu dhagaa tokko lama jee himuu hin danda'u kunnootii isin irratti xuquuqaf tarkaka koppii ta'eeti jira achi booda WhatsApp keessan keessa galuudhaan namoota barreessuu feetan saniif akka ajaa'ibaatti kunnootii yoo ergitan fayyaa keetii akkam nagayaa fayyaa keetii jee bifa ajaa'ibaatiin seeneetii jira jechuudha. Bifa kanaan barreeffama keessan miidhagsuu ni dandeessan. Kanaaf barnoota itti aanutti hanga walitti deemnutti barnoonni kiyyoo isinitti tolee laayik godhuudhaan itti aansuudhaan sheer godhuudhaan namoota hedduu bira akka dhaqqabu naaf taasisaadhaan isinin jaalladha isin kabaja. Baay'ee baay'ee.